godina Boorana Bahaa Aanaa Ariiroo ganda Maadiritti miseensi ABO shanii tokko maqaan dhaloota isaa Deenuu Abulloo jedhamu maqaa shiftummaa jaalfalmataa iddoon dhalootaa godina Boorana Bahaa Aanaa Ariiroo ganda Maadgan ta'ee shiftummaan raasaa keessaa dadhabbii malee bu'aa hin qabne arguun guyyaa har'aa karaa nagaatiin harka kennatee jira. Dabalataan raayyaan ittisa biyyaa Saasiggatti miseensa shanii harka kennachuu didirraa hiikee jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf hireera. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Saasiggatti opereeshinii qindoomina humna waloo nageenyaan gaggeeffameen hidhattoota shanii hojii shiftummaa hojjechaa turan 15 irratti tarkaanfii cimaan fudhatameera. Haaluma kanaan meeshaa waraanaa qabatanii socho'aa turan garaagaraa hidhannoo mudhii fi sansalata bireenii 4 waliin booji'ameera. Nagaa yoo diddee finciltuu lollis filannoo ta'ee as baha. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenyaa qophiilee qabannee asumarraan goromnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.